السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبيمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا حمزة ميديا اجم نجيني كبجا في جاللا بكجرت نتسنا ركب جتشا أدلي سينا بريد هواتا في دين كسيسا أكسمس برنوتا قدا وفكسا كبو اسني في ديجرا حاجة أمور سينا كانتي نفانا بوا وصغر سينا سين اندور وروني منا كان فاراوتاتن سبسكرايب قدا فيديو كان اللي لايك قدشو دانجل كبا nama jaalattanirratti share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hayyee itti aansuudhaan gara seenaa keenyaa seena. Seenaan keenyas akkana jetti. Abbaa manaa gaarii fi haadha manaa jallattuu jetti. Seenaan keenyallee akkana jalqaba. Haadha manaa jallattuu fi abbaa manaa gaarii jedha. Namni maqaan isaa Gammachuu jedhamuu fi Boontuu jedhaman tokko gaa'ela waliin ijaaratanii yeroo dheertuu wajjin jiraataa turan. Gammachuun nama hedduu amala qabeessaa fi hojii isaa akkaan jaalatu. Akkasumallee nama bultii isaa jabeeffatuu fi maatii isaatii fi kabaja guddaa qabudha. Kanaan faallaa ammoo Boontuun nama mana isii, bultii isii, jireenya namaatiin madaaltu turte. Abbaa manaa isii abbaa manaa namaatiin madaaluu fi akkasumallee jireenya maatii isii, jireenya ollaa isiitiin madaalu turte. Akkuma beekamu namni bu'aa bahii jireenyaa keessatti mudannoo garaagaraatii fi akkasuma milkaa'insaa fi gufaatii adda addaatu nama mudata. Gammachuun hojii isaatitti akkaan cimaa ta'uu fi maatii isaatiif kabaja qabaachuu irraa kan ka'e yeroo kaan dalagaa isaatiif yeroo kaan mana isaatiif malee yeroo takkaallee akkanatti qisaasisee yookaan bilaashitti kolfaa fi taphatti nama balleessu miti. Jireenya isaa akkasitti osoo oofachuutti jiru maatii isaatiifis iddoo guddaa qabaachuu waliin dalagaa isaas nama akkaan jabeessu ta'ee osoo jiru adeemsa dalagaati waan ta'eef dalagaan isaa kun harkaa qal'ataa dhufe. Boontuun duraa jalqabarraa kaastee isaaf kabaja guddaa hin qabdu akkasumas bultii isis jireenya isii namaan madaalti waan ta'eef isa tuffachuu fi qeequu akkasumallee egaa kabaja isaaf dhabuu eegalte. Jireenya kana keessatti wantoota kana isirraa agadaduma argaa dhufuun Gammachuun boru sirrata. Wanti kun waan itti fufuu miti. Jireenyi waa hunda caala. Ani abbaa mana kanaati. Abbaan manaa ammoo ba'aa yookaan ammoo waan hundaa isarra jiru baadhatee jiraachuu danda'u qaba. Rakkootu kanaan isii gahu jira. Wallaalteeti malee beektee yookaan ammoo namii dhufi miti jedhee obsaan isii baadhachaa ture. Haa ta'uti ammoo gaaf tokko wanti addaa wayii Gammachuun mudate. Dalagaan duraan jalaa qadhattituun guutumatti badde. Waan dalagus dhabee asii achi zooree hurriin itti buute. Maatii isaas dalagaa kanaan jiraachisa waan ta'eef dalagaa dhabeetiin jira. Haati manaa isaa nama isa hubannee fi akkasuma isaaf hin dhiphanne ta'uu ni beeka waan ta'eef yaaddoon cimaan harkaa qaba. Kana waliin zooraa olee lafti marteeni waan godhus dhabu gara manaa galuu hin dadhaban waan ta'eef saalfataatuma gara manaa gale. Erganni mana galee ulaa balbalaa yookaan mana bira ga'ee dhaqqabee booda itti gabbaatee maal fiddee dhuftee jettee gaafatte. Haadha manaati yaa gaarii yaa Boontuu. Dalagaan ani qabu sun narraa baddeetiin jirti. Ani har'aan tana nama dalagaa hin qabne. Haa ta'uti ammoo wanti kun sirrachuu ni danda'a. Akkanatti itti fufuun qabu jedheen. Ergasii Boontuun akkuma amala isii duraanii jireenya isaa guutuu fi jireenya isis namaan yookaan ollaa isiitiin madaalti waan ta'eef dhiisi jetteen maal naa gootee beekta yookaan ammoo maal sirraa argadheera. Ati yoom akka namaatitti jireenya namni jiraatuu fi iddoo namni ga'u nageessitee waan namni qabuu fi akka namni jiraatutti na jiraachisuu dandeettaa jetteen hedduu qalbiin cabde. Rifateeti hayyee irra dabaree itti dhiise. Bulee ganamas barii dalagaa isaa barbaachate. Ilmaan isaa itti dhiisee isis nagaan ol jedhee erga dalagaaf bobba'ee booda ifaajaa oolee dadhabee dalagaa kana barbaaduuf ba'ee dalagaa kana barbaadaa oolee asiifachi zooree wamaa dhabee galgala gala. Ilmaan isaa malee haati manaa isaa Boontuuf mana hin jirtu. Waa fudhacha gabbaati yookaan ollaa dhattee ammaa deebitii jedhee dhiise. Erga dhiise hin dhabe. Sa'aatiin deeme lafti halkanaa'ee maal taate maaltu sii mudate hoo garam kutte jechuudhaan manaa ba'e. Manaa ba'ee ollas yeroo gaafatu isii argachuu hin dandeenye. Ergasii asiifachi zooree lafti illee halkanne waan godhu dhabee jennaan dhiisee daa'iman isaa bira bule. Daa'iman bira bulee ganamaan bahee warra intalaa dhaqe.
yeroo warra intalaa dhaqutti isin akka isan feenii fi kana booda jireenya isaa keessaa akka baate itti himte. Jireenya isaa keessaa baatee jireenya kan kee jiraadhu anis jireenya koo jiraachuun fedhaa jetteen. Hedduu rifate ilmaanii isa harka jirti. Dura hammaatus gaaromtu ilmaan isaa bakka irraa buutee namni guddisu jiru boontuudha. Gammachuun har'aan tana waa lama isa qabate. Takka dalaggaa hin qabu cinqame, lama haati manaa biraa deemte cinqame, sadii ilmaan isaa xixiqqoodha waan godhus dhabee waliin rakkate. Ergasii sa'aatii isaa addaan qoodee sa'aatii kaan ilmaan isaa biraaf kennee sa'aatii kaan ammoo dalaggaa isaa barbaachaaf kennee yeroo baay'ee booda dalagaa argate. Dalagaa argate tuffachuu dhabuudhaan walirra buufatee dalagee halkanii guyyatti ifaajee jijjiirame. Innis hin guddate. Boontuun jalqabumaa jireenya namaa laaltee biraa baate waan ta'eef namni isii sobee yookaan ammoo jireenya isaanii lamaan gidduu seenee isii baase kuni yeroo gabaabduudhaaf isii faarsaa, isii jabeessaa akkasumallee isii wajjin kolfee taphatee gammachuu silaa isiin hin argadha jettee namarraa barbaadu san isiidhaaf kennuu jalqabe. Sababbiin isii yeroo sanitti boontuun nama akkaan bareeduu fi akkasumallee bifa qabuu fi ammallee fuulli daa'imummaa isiirraa hin deemnedha. Adeemsa keessaa osuma akkasii waliin jiraatanuu boontuun gaaf tokko rakkoon jabduun takka isii mudatte. Rakkoon isii mudatte illee rakkoo dhukkubaati. Isiin dhibamtee arraan tana siree irratti deebite. Haga tokko arraa fi boru fayyiti jechuudhaan faana deemaa ture. Isiin kana booda hin fayyitu jedhee qalbiin erga isa yaaddee booda isii lafa gatee siree irratti dhiisee biraa deeme. Jazaanii fi jabbiin galgala galtii jetti Oromoo yoo mammaayitu. Isiin kaleessa abbaa manaa ilmaanii walitti dhiistee mana duwwaa keessatti ilmoo fi dhalti gattee biraa deemte arra carraan isii dhaqqabee isiis siree isiin dhukkubee irra cistu irratti gatanii biraa deeman. Ergasii furmaata dhabdee cinqamuu jalqabde. Erga akkasii cinqamtuu booda gaaf tokko akkuma carraatitti nama ogeessaa wayii itti dhufe. Maal taate maaf ciifta jennaan na dhukkuba waan akkanaati jetteetti himte. Ergasii akkaataa isii dhukkubu gaafatee nama dawaa san beeku waan ta'eef dawaa kenneef. Dawaa san argattee isinis dhukkuba sanirraa fayyite. Erga fayyite booda namichi duraa sun isii jibbee biraa deemeera waan taateef rakkoo isiillee jalqabaa hubatteetti ammaan tana. Bultii tiyyata jalqabaa san dhiisee deemuu fi jireenya kiyya namaaf madaaluun dogongora jettee erga hubattee booda gara abbaa manaa isii jalqabaa sanitti deemte. Yeroo isiin abbaa manaa isii jalqabaa gammachuu bira dhuftu jireenyi isaa akkaan irraa fooyyeera. Ilmaan isaas isaa gurgurdataniiran. Jabaatee dalagaanis akka gaariitti isaa deemutti jirti. Kana garee hedduu gammadee hedduu tokko gammadee jiruu gaarii gammachuu fi mirqaanaan jiraachuutti jira. Ergasii booda isiin dhuftee dhaabattee bootte. Maal taate? Maaltu si boochise jedhee gaafateen. Isii gaafannaanii lakki aniin kun si dogongore natu balleessee batiin kiyyallee jireenya kiyya laaffisee bultii tiyya akka qallaalitti ilaalee dhiisee ilmaan tiyyas gatee biraa deemuun dogongora. Wanti kana na godhe ammoo wallaala. Wanti na wallaalchise namaa jetteen. Ergasii gammachuun nama baay'ee gara laaffisaa fi jaalalas beeku ammallee nama tokko badii kiyya yoo jedhe badii isaaf hubatu tokko waan ta'eef hayyee dhiifama siif godheera. Namni tokko badii balleessarraa barachuun gaariidha. Jireenya ofii jireenya namaatiin madaaluun ammoo miidhaadhaa jedhan. Viidiyoo kanarraa wanti nu baran jireenya keenya namaan madaaluun yeroo baay'ee jireenya keenya akka dhabnu taasisa. Akkasuma gatii nama nu jaalatuu fi iddoo guddaa nu qabu yeroo of biraa dhabnetti beekna. Namoonni hedduun jireenya isaanii keessatti aarsaa guddaa nuuf kaffalanii nuuf jecha waan hedduu dhiisan. Nuti ammoo wanta muraasaaf jecha nama san dhiibnee jireenya isaa keessaa guututti baana. Boontuun arraan tana rakkoo isiirraa barattee jireenya isii sirreeffatteetiin jirti. Ati yoo rakkoo akkanaa hojjettee beektaa? Dogongorri akkanaa sirra gahee yookaan ammoo ati namarratti raawwattee ni beektaa? Dogongora kan kee irraa ati hoo ni baratte moo namni sirratti raawwate sun irraa barateetiin jira? Ati arrallee deebitee akkuma kaleessatti dogongora irraan dabalutti jirtamoo dogongora kan kee irraa barattee karoora kan kee fuulduraatiif jabaattee hojjechuutti jirta. Yoo nama dogongora kan kee irraa baratu taate viidiyoo kanarraa laaltee ni baratta. Sababbiin isaa Oromoon maal jetti? Gowwaan namarratti qaroon ofirratti jetti. Namni qaroon namarraa waa barata. Gowwaan ammoo ofirraa barata. Haa ta'uti arraan tana boontuun jireenya isii keessatti mudannoo isii mudate irraa barnoota guddaa fudhattee qajeelteetiin jirti. Atillee akkasuma
barnoota asirraa fudhattee qajeeluu danda'u qabda. Yeroo baay'ee abbaan manaa jireenya keessatti bultii keessatti jiruu isaa jabeessuuf bultii isaa ijaaruuf rakkoolee isa mudatu hundaa obsee keessa isaa qabatee jiraata. Atiin haadha manaa taate ammoo rakkoo jireenya bultii tante ollaa keetiin madaalta taanaan hin kuftaa jechuudha. Sababbiin isaa Oromoon akka jettutti akka eebiluu sirbaan morma nama jallistii jedhan. Akka eebiluu osoo hin taane akka kan keessatti jiraachuu danda'u qabdu. Jireenyi kan kee akka ati namatu hedduutii gadi jirtu namoonni hedduunis jireenya sii gadii jiraachuutti jiran. Jireenya sii gadii kan sii jiran san ilaaltee warra sii olii san ammoo obsaan dabaruu qabda. Atiin kun har'aa yoo obsite jireenya har'aan tana warra si ol jiraatanitti dhaqqabuu dandeetta. Garuu abdii murattee akkasumas sodaattee yookaan bultii tantee kan diiddu yoo taate ammoo gaabbitee boodatti hafuuf yookaan ammoo kufaatii guddaaf saaxilamuu dandeetta. Boontuun jireenya isii jalqabaa san jabeessitee abbaa manaa isiitiif utubaa silaa taate rakkoon har'a isii irra dhaqqabe kun isii irra hin ga'u ture. Akkasuma namoonni hedduun namatti dhiyaatan jaalala namaaf kennanii fi afaanii namatti fakkeessan jaalala dhugaa namaa akka hin kennine abbaa manaa boontuu isa lammadaa isa bultii isii jalqabaa keessaa isii baase kanarraallee barachuu danda'u qabdan. Sababbiin isaa yeroo isiin fayyaa qabduu fi nagaa qabdutti akkasuma isiin qaamni isii akka gaarii hojjetuu fi bifti daa'imummaa isii irraa mul'atutti nama hedduu isii jaalatuu fi isiidhaaf quuqamu ammallee iddoo guddaa isiif qabu itti fakkaataa ture. Isiin ammoo isa amantee ofitti aansitee jireenya isii bultii jalqabaa san diiddee balleessitee ergasii gara isaatiitti imaltee jireenya isii erga isa waliin eegaltee booda ammoo inni itti deebi'ee itti jijjiiramee bultiin isii akka badduu fi isinis siree irratti akka haftutti dhiisee jireenya isaa kan biraatti fufeetiin jira. Namoonni hedduun har'aan tan fayyaa kan kee ilaalanii yookaan qabeenya kan kee bareedina kan kee olaan yookaan daa'imummaa kan kee ilaalanii sitti dhiyaatan hedduun isaanii bu'aaleen har'aan tan isaan sirraa argan yookaan sirraa barbaadan kun guyyaa sirraa deeme yookaan sirraa dhabame akka si ganan yookaan si jibban hubachuu danda'u qabdu. Namoonni hedduun jireenya keessatti wanti nama gowwoomsu maalidha? Jaalala yerootii fi jaalala dheertuu wallaaluu kenna. Akkasuma iddoo namni nuuf qabu wallaallee iddoo namaaf qabnuuf jecha jireenya keenya diiguun aarsaa guddaa nu kaffalchiisu. Viidiyoo har'aa kanarraa waan guddaa akkasiin baratan abdii guddaa qabu. Viidiyoo biraa kan barnoota qabuun haga walitti deebinutti nagahaan naa turaa isiniin jedha. Warroonni mana kanaaf haarawaa taatan irra deebi'uudhaan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaan dhaamsa keenya. Hamzaa miidiyaa guddifadhaa. Seenaa afaan Oromoo hawataa barsiisaa fi akkasuma dinqisiisaa hedduu irraa argattan. Seenaa Oromoota akkasuma seeraa Musliimootaatii fi seeraa nama dhuunfaa barnoota namaaf dabarsu kamuu isin biraan hin ga'a. Inshaallah. Isinis na jajjabeessaa isiniin jedha nagahaan naa tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.